Shaamana keenya keessatti yeroo hunda nu barbaachisanii akkuma bootii jimma sarpiraayizii naaf tahee asiin dura jechuudha. Namni hundi keessan rakabootiin jimmaa meeshaa maalii qaba? Rakabootii mana keenya dhabamuu qabnee fi meeshaa mana keenya keessatti yeroo hunda nu barbaachisanii akkuma argaa jirtan kana tokkoffaa irratti har'a midijaa amma dhufi kana waan isin beeksisutu jira. Lammaffaa irratti rakabootii akkana namootiin ajajattanii bitachuu heddan gabaa irra hin jiru ajajaanii yoo tahee jedhe isiniif ajajuu danda'a. Yaalalleen tiita karabbisi ajaalatu jimmarraa bakka ofiin jirretti sarpiraayizii naaf goosifte. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodinii baga jiraattanii viidiyoo kana saayilentiidhaan waraabee irra deebee isiniif waraabaa jira. Yaanni dhugaa waan ta'eef dhugaan yoomillee hin jijjiiramtu. Haala isin argaa jirtan kanaan jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa meeshaalee inni qabu guutuu fi akkasuma immoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee maal qabaa fi hagam gaha ka jedhuu fi diizaayinii adda addaatiin rakabootiin kun isiniif dalagamuu ni danda'a. Tokkoffaa irratti roga afreedhaan, lammaffaa irratti geengoodhaan, sadaffaa irratti onneedhaan illee yoo barbaadan urjiin illee yaallee isiniif wajjanna isin jedha. Haala amma argaa jirtan kanaani maashaallah tabaarakallaa asitti immoo kan argitan dimlaayitiidha. Jireenya ofii abbamatu akka ofiitti jiraata isin jedha. Dooreenidha. Kun zuuriyaa hunda gara hundaanuyyuu maree isin agarsiisa. Haala argaa jirtan kanaani maashaallah tabaarakallaa dooreenidha. Kana jechuun G+2 jedhaniin sanii jalatti akkuma argaa jirtan meeshaa sukkaarichaatii fi akkasuma immoo sinii nama gurguddaan yoo dhufee jedhe kaayadhee jira. Gubbarratti immoo siniilee yeroo hunda akka isin fayyadamtanii anis kan mana kee keessa fayyadamu sinii xiqqoo noormaalaan hundi fayyadamnu kunuuti kaayadhee jira jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya cinaa isaatitti ammoo kan jiru isin agarsiisa. Kunuuti meeshaaleen inni qabu kan hojiin dirqama jennu akkuma sitti argitan kana midijaa kanallee kan isin agarsiisu jira. Midijaan kun feekiin baatee gabaa hunda keessa wal ga'ee jira. Garuu loogoon isaa, barreeffamni isaa, saayiziin isaa, oriijinaalummaan isaa garaagarummaa qaba. Asitti ammoo kan argitan kan kuukisii ta'uu danda'a. Akkasuma immoo tuyyuu kan bunallee yeroo akooftanii kaatan itti hir'istan kunuuti argaa jirtan akka maxbashaa maankashkasha. Anamootu kalarii kanarratti kalarii gurraacha kana akkuma isinii hime walirraa deema jabanaa waan ta'eef kalarii kanneen lamaan walirratti jaaladhe kalarii barbaadaniin isiniif bahuu danda'a. Rakabootiin kun mana keenya keessatti tokkoffaa irratti wanni inni nu barbaachisu yeroo hunda jechuudha. Manaafis tahee keessummaafillee girgiraallee akkasuma kun faara isinii galaa jira miti. Kun faara girgiraa faaraati itti fakkaatuuf malee amma haqata. Yeroo hunda mana keenya keessatti itti fayyadamuu fi akkasuma muutuyyuu mana keessummaalfillee kan nuun qaanfachiifnee fi nuun saalfachiifne bakka kan namatti toludha. Sufuraa margaa wajjin baay'ee kan bareedu. Asitti kan argaa jirtan kan hixaanaati. Kan hixaana kalarii barbaadaniin jira. Ani kanaan akka xaqamanaa ta'u argaa jirtan jedhee kana fide. Namni gariin kan sukkaaraa kan hixaanaa jedha yeroo beeksisu sukkaaraa miti hixaana fuyyuu hunooti keessi isaa hin qulqulloofne yeroo hojjetan jechuu MDF'n hixaanayyuu shakkee feestaalaan keessa kaayadhe jechuudha. Isin ammoo mana keessan keessa akka itti jiraatu isinumatu beeka waan ta'eef jireenyi kan abbaati kan dhuunfaa isiniin jedhee jira. Haala argitan kanaanii meeshaan inni qabu maali nu waraabee yoo jettan kunooti tokkoffaa irratti girgiraan qaba hubadha. Rakabooti ma hunda isaa haala kanaan maachi yookiin xaqama goona malee rakabootiin hunduu lubbuun dhufa. Yeroo ammoo mee akkamitti xaqni akka qotahee fi maachi akka tahee meeshaa isaa guutuu jedhamu as laalladha. Tokkoffaa irratti meeshaa hixaanaa, lammaffaa irratti girgiraa itti aana, sadaffaa irratti rakabootii diizaayinii barbaadaniin akkuma isinitti himee jedhe saayizii kanaa gadi feetanii saayizii kanaa olii feetanii onneedhaan akkana feetanii rakabootii jimmaa baay'ee bareeda ta'e diizaayinii ammayyaa ka amma dhufeedhaan ajajachuu barbaadan. Lammaffaa irratti ammoo tuyyuu kunooti kalarii gurraachaanii midijaa Dubaayii oriijinaala jechuudha. Kan kasalaati isa isin agarsiisa. Feekilleen dhufee jira waan ta'eef itti aansuun ammoo tuyyuu kuni kan bunni akka qorru buna akoofnee yookaan asirra naynu innis mukarraa dalagamee qalamiin kan dibameedha. Qalamii gurraacha sababni filadheef akkuma isin himee jedhe kunooti maashaallah tabaarakallaa xaqama akka inni itti bareedu jabanaan gurraacha waan ta'eef jabanaa kalarii biraa bareedinaaf yoo ta'e malee itti dhuguuf fayyaa baay'ee nama gammachiisu walirra maacha akka ta'uu fi akkuma isinii maacha godhu asitti ammoo kan kuukisiiti kan qorsoo ta'uu danda'a. Wama ta'e kan faandishaa ta'uu danda'a. Yeroo saniif
buna biratti akkanatti kan itti goonu jechuudha. Kunooti haala kanaanii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya itti aansuun asii kan argitan jabanaa kan yeroo bara beekamuu jechuudha. Jabanaa kana namni hin beekne hin jiru baay'ee rakasa widdii miti. Kunooti jabanaa gurraacha kan yeroo hunda fayyadamnudha. Akkasuma immoo kun ammoo kan jabanaan irra taa'udha. Kalarii lamaan jira innillee kalarii mukaatii fi kalarii gurraachaani. Kalarii mukaa sunillee guutuu xaqama yoo waliin godhan hedduu namatti kan toludha. Kun haala amma argaa jirtan kanaan hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kunuuti maashaallah tabarakallah. Akkanuma ammoo rakabootiin Dubaayii kunuuti asitti kan kasala keessatti naqanii kasala qabsiiftanii as keessa keettanii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya sibiila aluminiyeemii oriijinaala jechuu kan irraa dalagame qalamiin gurraachi haa dibamu malee aluminiyeemii baay'ee oriijinaala ta'edha. Amma ammoo feekidhaan gabaa irratti maqaa biraatiin dhufee jira. Asitti ammoo kunoo kan daaraa isaa yeroo guutee jedhu jalaa qulqulleessitanii jechuudha. Silaa isin jechuun ani buna danfisee isin agarsiisee baay'ee natti tola. Rogni isaa martuyyuu akkana jira. Kan gabaa irraa ammoo kanaan adda tahee dhufee jira. Kana jechuun tokkoffaa saayiziin isaallee xiqqaa kanaa gadii tahee jira. Lammaffaa irratti ammoo qorqoorroon isaallee foorjidii kanaa gadiiti. Qarshiin isaa ammoo birrii xiqqishuu kanaa gadi akkan dogoggorre isiniin jedha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya haala kana fakkaatuu fi akkana fakkaatuun rakabootii bareedaa tahee mana keessan keessatti karaa salphaa tahee haala salphaa tahee kunoo kabuna takkoofnullee waan kashashaaleen gurraachumaa miiree kana qofaa miti hundi isaatu waan gurraacha ta'eef kanneen irra godhe kalarii biraatiin illee jechuu maashaallah tabarakallah jechuudhaan rakabootii kana ajajachuu ni dandeettanii. Qarshiin isaa meeqa irra caala qarshii miree ka isin cinqu kuni 3,700 kun ammoo qarshii ka 300 jira ka 400 jira akamu kon caaluun ka 700 jira. Kunis akkasuma jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota biyya birrii xiqqishuudha 300 400 itti aansuun jabanaan ammoo akka saayiziitiin ka 400 jira ka 300 jira. Ka jabanaan irra taa'u sunillee qarshii 400 fi 300 itti aansee ka hixaana itti naqannu kunillee saayizii fi sadarkaa qaba. Ka qalamii dibame ka 300 jira ka 500 ka 700 jira. Girgiraa ammoo dhiifamanarraa taa'ee yaadadhu. Rakabootiin ammoo meeqa ka jettanii fi jalqabaaf an isin hin kijibuun beeytanii sarpiraayizii naaf dalagame garuu isin barbaadan taananii kunooti irra maree isin agarsiisa. Qarshii gaafadhee dhuftanii yoo jettan herreega baasisiisee isinii hojjechiisuu danda'a. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya wallahi anaaf sarpiraayizii waan ta'eef qarshii isaa beekuu hin dandeenye. Kunooti akkana jira maashaallah tabarakallah. Hedduu bareeda. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isiniin jedha. Qallaanima kana hin bareedu irraa fagaadhee itti dhiyaadhee saayiziin isaallee guddaa waan ta'eef ka gabaa irraa ammoo ka jimmaati jedhanii haphiin tokkiin viidiyoo argitanii inni kun jechuu inni kun qarshii 2,500 namaan jedhan gabarratti 2,500 2,700 jedhanii meeshaa isaa akkanuma jala bitattanii isa kana yoo daleessifattanii jettan maashaallah tabarakallah. Namatti tola. Viidiyoo kana laayik illee sheer illee akkasuma immoo sabiskiraayib warreen godhin sabiskiraayib godha. Nagaatti fayyaan faaya isin jaaladha isin kabajaa fayyaan faaya.